Mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guyyootaaf magaalaa Daar es Salaamitti gaggeeffamaa ture waliigaltee malee xumuramuu qaamoleen lamaanuu beeksisaniiru. Maricha Igaad waliin ta'uun Ameerikaa, Keeniyaa fi Noorweey qindeessuun deeggarsa gochaa turaniiru. Ibsa Igaad marii kana booda baasee fi yaada aangaan mootummaa mariin kun fashalaa'uu ilaalchisee barreessa walitti qabuun Hamzaa Huseen akkasitti gabaasa qopheesseera. Jaarmiyaan walta'iinsa misoomaa biyyoota Afrikaa bahaa maqaa Igaad jedhamuun beekamuu fi Dr. Warqinee Gabayyootiin durfamu marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Tanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture adda durummaan gaggeessaa ture. Dhaabni kun mariin nagaa marsaa lammaffaa waliigaltee malee xumuramuu isaa booda ibsa baaseen dheebuu nageenyaa uummataa guutuuf qaamoleen lamaan marsaa biraan akka itti fufaniif gaafateera. Qaamoleen marii kana keessatti hirmaatan hunduu fedha uummata Itoophiyaaf jecha marii nagaa kana itti fufsiisuuf akka hojjetanis ibsa dhimma kana irratti baaseen gaafateera. Barreessaa olaanaan Igaadii fi ministeerri dhimma alaa duraanii mootummaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo qaamolee lamaan marii nagaa kana irratti hirmaatan galateeffachuun addatti bakka bu'oota Ameerikaa fi Noorweey marichaaf deeggarsa gochaa turan leellisaniiru. Dr. Warqineen qaamolee lameen dhimmoota irratti osoo walii hin galin hafan fuulduraaf marii marsaa biraa akka qopheessan abdiin qaba jedhan ibsa dhaabbati isaanii baaseen. Gama biraatiin ministeer deetaa ministeera nagaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'a mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi woboo fashalaa'uu isaan gadduu ibsaniiru. Obbo Taayyeen barreeffama fuula feesbuukii isaanii irratti qoodaniin marichi akka hin milkoomne shirri jiraachuu akka malu akeekan. Shirri jiraachuun shakkii hin qabu. Garuu abbaan shira kanaa eenyu? Amma waan ifa gale fakkaata. Wayita mariin deemaa turetti dibbee waraanaa tumuun tolaaf hin turre jechuun warra shira xaxe jedhan kana maqaan osoo hin waamin ibsaniiru. Waraana ganna 5 guutuu hin dhumin gaafa mariin eegalu fixuuf dhaadatuun fayyummaa hin turre. Maricha fashalsuu fi gadadoo sabaa dheeressuun dura murtaayuu yoo san agarre gadadoon haadha hiyyeessaa guddoo nama dhukkuba jedhan obbo Taayyeen. Mariin nagaa marsaa jalqabaaf marsaa lammaffaa Tanzaaniyaatti yeroo gaggeeffamaa turetti waraanni humnoota nageenyaa mootummaa fi woboo gidduutti hammaatee ture. Inuma bakkeewwan adda addaatti waraana qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffamuun walqabate namoonni nagaa ajjeefamuu BBC'n yeroo garagaraatti odeeffateera. Malaammaltummaaf rakkoo bulchiinsa gaarii biyyattii keessatti mul'atu ifatti qeequun beekaman aangaan mootummaa obbo Taayyee Danda'a mariin fashale jechaan salphaa fakkaata. Ammoo dubbii laayyoo miti. Warra hiree sabaa nyaatuuf cidha. Warra sabaaf dhukkubsatuuf garuu gadda hadhaayaadha jechuun jechoota jajjabaan ibsan. Naannoo Oromiyaatti waggoota 5 darban keessattuu erga hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoof mootummaa federaalaatiin wal dhabuudhaan bosonatti hafanii eegalee naannicha keessatti namoonni hedduun ajjeefamuu gabaafamaa ture. Obbo Taayyeen qaama kam qeequu akka fedhan ifatti eeruu baatanis dubbiin isaanii uummanni ammayyuu nagaa barbaadu akka hin arganne eera. Maaliif gatii baafnee qabsoomne sila eessaa kaanee eessa geenye jechuun qabsoo qeerroof qarreewwan Oromoo bulchiinsa TPLF raasaniif haarsaa lubbuu itti kaffalan sana yaadatan maxxansa isaanii irratti obbo Taayyee Danda'a. Mariin nagaa kun maaliif hin milkaa'in hafe? Carraan deebi'eetti jalqabuu jira. Gaaffilee kana irratti hundeessituun adda Standard adda Tsadaala Lammaa BBC waliin turtii taasifteen yaada ishee kenniteetti. የድርድሩ መክሸፉ እንግዲህ ሁለቱ አካላት ከሚያስማማቸው ይልቅ የማያስማማቸው ነገሮች mariin nagaa kun fashaluun dhimmoonni qaamolee lamaan irratti walii galan caala kan isaan irratti waliif hin galle baay'achuu isaa agarsiisa. Akka odeeffannoo nu ga'utti dhimmoota baay'ee irratti waliigaltee argaan haa ta'u malee dhimmoota ijoo fi murteessoo ta'an irratti garuu garaagarummaa argisiisanii jechuu. Qabxiiwwan ijoo kan garuu qaamolee lamaanuu if hin goone. Akka kootti abdii qabaachuudhaan carraa marii deebi'an ni jiraataa jedhee yaada. Haa ta'u malee ibskalee qaamolee lamaan baasan keessumammoo mootummaan kabaasee carraa fuulduraatti mariin jiraatu kan ukkaamse. Jechoota fayyadaman yeroo ilaallu kan nam yaaddessu. Ibsi karaa mootummaatiin baay'ee fayyadam jechoota irratti of eeggannoon kataa'ee natti hin fakkaatu. Kanaaf ibsi jarii lamaan baasan yeroo ilaalu carraa isaan deebi'anii mariif wal argan dhipha fakkaata. Gama waraana bilisummaa Oromootiinis yeroo ilaalu carraa seena qabeessa ta'etu milkaa'inii hafee jedhu abdii kutannaatti keessa mul'ata. Kan yeroo ilaaluu na yaaddessa. Haa ta'u malee Daayireektara olaanaa Igaad kan ta'e Dr. Warqinee Gabayyoo ibsi ganam kan baasaniini abdii qaban himan. Kan yeroo ilaalamuu hawaasi dippiloomaasii abdiin kutan ka jedhu akeeka. Garaagarummaan isaanii Itoophiyaan maal fakkaachuu qabdii ka jedhu irratti. Woboon yeroo garaagaraatti akka ibsanii fi manifestoo isaanii irratti akka ibsaniitti Oromoon mirgi hiree isaa ofii murteeffachuu ka jedhu. Kun dhimma riifii hin dhiyaannee jedhu. Kan jechuun ammoo filannoo bilisa hamata jechuu. Kanaaf woboon akka na fakkaatutti haal ce'umsa mijeessuu kan jedhu waan gaafatu na fakkaata. Kunis akka filannoon ga'utti walamantaaf kan gargaaruu jedhameetti. Gabaasaleen mootummaa ce'umsa gaafatan jedhu jiru. Kun garuu dhuganatti hin fakkaatu. Gama mootummaatiin ammoo ibskalee yoo ilaalle gaaffiin Oromoo deebi'ee kan jedhu.
Kanaaf garaagarummaa jidduu isaanii jiru dhiphisuu kan isaan dadhaban Itoophiyaan maal fakkaachuu qabdii kan jedhu irraa na fakkaatu malee aangoo waliif qooduu kan jedhuu miti. Kan irratti ammoo waan waliif galan natti hin fakkaatu. Wayita mariin geggeeffamuutti ololaa fi duulii miidiyaa ture. Jechooti isaan fayyadaman mataan isaayyuu mariir kan jiran osoo hin taane waraan hamkees kan jiran fakkaatu ture. Kun ammoo marichirraatti dhiibba mataa isaa hin qabaata. Walamantaan akka hin jiraannes hin taasisa. Marichirraatti dhiibba kallattii qabaachuu baatus walamantaan akka hin jiraanne hin taasisa. Gam lamaaninuu ta'uu osoo qabu garuu kan hin ta'in hafee namoomaaf jecha yoo xiqqaate waliigaltee dhukaas dhaabuu ga'uu qabu ture. Lamaan isaanii aggama uummataaf dhimma hin qabne kan argisiisu kan irraatti. Haa ta'u malee falii maalii kan jedhuu fi waliigaluur qofa kan hafe wanti bira hin jiru. Waggoota 5 darban arganii jiru. Akkanaatti wal balleessuu qofa. Mootummaan halkan keessatti biittas gabbooftee geggeessuu hin danda'u. Woboonis waggoota kaayoo galmaan ga'uu fi eesga'ee kan jedhu gamaagamuu qaba. Qaamoleen lamaan akkanaatti garkeessuu fi isaanii osoo ilaalanii wal hubannoo gahuu jedheen abdadha. Uummanni Oromoo naga barbaada. Dhukkuboonni addunyaa irraatti tallaaliin badan osoo hin hafiin Oromiyaa keessatti nam galaafataa jiru. Kanaaf geggeessaan qabsoo kan ilaalee hin madaallee fedhii uummataaf dursa kennaa jedhanii yaaduun in ulfaata. Mootummaanis fedhii uummata Oromoo eegaa yoo jedhee aangoon biyya harkisa waan jiruu fi humnaanitti fuufaa yoo jedhee waan hin danda'am ta'uu hubachuu qaba. Hayyooma barachuu danda'an garuu hin beeku. Gama obootinis uf ilaaluun gamaagam gochuun barbaachisaa. Gam lamaaninuu gamaagam dhugaa geggeessuun barbaachisaa.